rakkoon uummata Oromoodhaa dhibbaa deebi'eeraa yoo inni nuuf garee biraa nuu deebi'eera jechuu danda'a nuun deebine. Gaazexeessota Yihuun Ingidaafaa as kunoo isa dhaabatu kanaadha. Namoota isaan afeeran aktiivistoota jedhanii namoonni isaan afeeran Oromoo urursuu jalqabanii dhiisii qobsii miilla lafaa qabattu jedhanii maaltu ta'e naan miilla lafa qabatti buqqa'uu qabdi malee maal jechuudha. Yoo addi bilisummaa Oromoo iddoo qabate akka OPDO'n badu hin bada boris gaaffiin qabu. Hunuma bada boris hojiin isaa usa balleessaa jiran ni gidduu kana ganaa hamma gandaatti iyyuu dhufan ni kaleessa dheengaddaa korraapshiniin. Namoota keenyatu aangootti dhufneenneetu sirbinu immoo dubartii ulfaa mootummaan bakka qabate haaromsi ergii dhufe dubartiin ulfaa miixuudhaan akka duutu yeroo ta'u nuuf deebiin arganne. Mootummaa kana irraa gattaa nuun jettu obbo Jawaar. Mootummaa kana baakii gootu. Karaa irraatti hin gorre qabsoo uummata Oromootti. Garee warra summii baricha dhugan sanaati nuyi. Garee warra mucaa ajjeesanii haadha irra teessan sanaati nuyi. Garee ulfii garaatti duutee taate sanaati nuyi. Garee warra dheengadda duddi duubatti hidhamee xiyyiitiin gurratti hidhame sanaati nuyi. Isin hin taphattu nu garuu taphataan jiru. Har'as isuma sanarra jirra waan ta'eef araara OPDO wajjin dhiisa. Egaa wanni qabsoofnee fi galchoon keenya bu'aan galchoo keenya bu'aan miila kootii bu'aan harka kootii bu'aan qeerroo du'ee bu'aan jaarsa kufee jaarsa du'ee bu'aan dubartii keenya kan ulfaan duute kan ilmoo sirratti si ajjeesan eeggataa jirra caqasaa jirra. Kaleessas wayyaaneen yeroo nu miidhan wayyaaneen maqaa koon beekuu gola koon beekuu akka wayyaaneen uummata keenya fixuuf sababa kan ta'an dhaaba biyya bushuudhaa itti gaafatamuu qabu. Maalitti jirtu sin? Oromoo ukkaamsaa jirtu? Nun sossobinaa. Sobaan nun sossobinaa. Dhugaadha taanaan nagaa barbaanna. Dadhabbiin namaas wareegamni qeerroos dararamni lammii Oromoos waan namaa barbaaduuf miti waan namaa fudhachuuf miti mirga namaa dhiibuuf miti biyya namaatti abbaa ta'uuf miti abbaa diinagdee ormaa ta'uuf miti kootittan bulaa abbaan biyya kootii anaa abbaa diinagdee kootii ta'uu qabaa. Ishiin kun dhugaa waaqati waan taateef qabsoo dhugaati qabsoo haqaati. Kaleessa bottii wayyaanee ta'anii wayyaaneen kee addee ittiin nu ajjeesaa turanii har'a immoo warra wayyaanee arrabsaa nu ajjeesaa jiru. Isa kana hin fudhannu haaromsa bofaa nutti hin haara'inaa nuu jedhaani. Ilmaan keenya Abiyyiif Lammaan taayitaa irratti ba'an jennaan baay'ee tokko gammannee gagabbanne torbee sana. Egaa ollee bullee onnaa laallummoo ollee bullee onnaa laallummoo jarri kun isaanii Itoophiyaa faarsu goota Oromoo hiisanii kanas aaraa jirra nuti. Qotee bulaa du'aa jira moobaayilii irraa warri qaban isinii kennuu danda'u akkaataa sanitti saanjaadhaan qalanii waraanni Dr. Abiy Ahmed hoogganan muummichi ministeeraa mootummaa kanarraa usaa nuun jettanii maal akka inni nuu godhuuf usnaa nu ababbalanii farda maal godhanii yaabuudhanii. Haaromsa bofaan barbaannu haaromsi bofaa hin muuxata bofi gaafa muuxatu summii gatee kaajamaa mee deebinaa laadhaa. Bofi gaafa muuxatu summii gataa ol ka'ee nama ta'a yookiin oolaa ta'a ajjeechaadhuma saattaara. Haaromsi isin jettan har'ayyuu ammayyuu ammam waltajjii irraa wajjumaan buune utuma dhufaa irruu uummanni lakkatti nammee jira qeebbeedha. Uummata waraanaa jiru jaarsa ajjeesaa jiru kan nurratti labse immoo bulchiisuma federaalaati bulchiisa naannoo Oromiyaati. Kallattiin kun bakka nun bu'u. Waraanni aalseerummaa biyya keenya keessatti gaggeessu nurraa kaafamu. Gaaffiin keenya isa kana ajjeechaan nurraa dhaabbatu. Waraanni nurraa kaafamu.
bilisummaadhaaf of kenneeti adda isaa rasaasatti kenneeti eenyumaa agaazii otoo hin sodaatin hudhee asitti rarraaseti dhugaadha soba miti gaa'ila irratti du'eme qeerroo walisoo uffata adii uffattee gaa'ilaaf otoo deemtu asitti ajjeefte agaaziin abbaan mee otoo midhaan haammatuu du'e walisotti Wanni kun hundu namni kumni shanii ol akka uumatu ibsaa jirta. Namni kuwasha waan uumeef gumaansa bilisummaa ajeet. Gumaansa nuti bilisummaa barbaanna. Ganzabaa miti. Ilmaan keenyaan du'aniifis nuti han barbaannu bilisummaa. Kanakni keenya paaraalaayizii ta'ee homaa hojjaa da'abees galanni keenya bilisummaa kan nuti barbaannu. Kaasaa miti han barbaannu. Obbo Jawaar kana beektuu quba qabdu geggeessaan haaromsaa magaalaa Dambidolloo dhufee ture. Ragaadhaa wajjin isin dhiyeessa waan sobaan dubbannu. Waajjira dhaabaa magaalaa Dambidolloo keessa sanbata guddaa sa'aatii 9 walakkaa irratti hojii atattamaatiif barbaadamte nama dubartii dirqisiisee waajjira keessatti gudeedetu geggeessaa akkasiitu uummataaf mootummaa gidduu dhaabbate. Oromoon biyya abbaa isaa irratti yennaa dararamaa hoggaa 150 ol dararamaa ture. Haninni kana gochaa tureef gaafii maddee tokko gaafiin maddeen sun hin furamtu bara baraan. Isii uummattu nu fixaa jira. Isii uummattu nama keenya goota keenya fixaa jira beekaa keenya fixaa jira. Isiniifuu rabba ta'u fuuldurumattuu uf eeggadhaa. Kan sirriitti nu beekamuu qabu. Finfinneedhaa fi Oromiyaa gidduu daangaa jedhu hin jiru. Hin qabnu daangaan Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru hin jiru. Finfinneen kan Oromooti. Akkuma Walisoo lafuma kutaa tokko kan Oromiyaa keessatti argamtu gara laafummaa isaatiin arjummaa isaatiin nama hin jibbu waan ta'eef namni itti siqee itti galeera. Keessummaan itti gale. Keessummaan lama jira. Tokko ulfina beeka tokko ulfina hin beeku. Inni ulfina beeku abbuma qe'ee faana bula. Inni ulfina hin beekne abbaa qe'ee buqqisa. Maaliif meeshaan kun maaliif nurratti ijoollee keenya irratti maaliif yeroo hundumaa daqqanama? Maaliif maggarajaan dukkanaa maaliif ijoollee keenya irraan ka'u? Maaliif dubartoonni Oromoo warri qabeenya isaanii irraa buqqa'anii maaliif barandaa irratti da'umsa da'u? Maaliif da'anii waan uffatan dhabu? Maaliif da'anii waan shaayii tokko maaliif dhabu? Rakkooni akka Oromiyaa guutuutti iyyuu jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waa'ee abaa'uuti. Kanaaf egaa waraana bilisummaa Oromoo kan hiikkachiisuu danda'u dhimmi inni hidhateef sun qeerroo dhagaa darbachaa jettan karaa cufaa jiran jettan sana kan hiikkachiisuu danda'u kan dhaabuu danda'u dhimmi isaan hidhatan suniif yoo galma ga'e waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjeta caakkaa keessa? Dhimmichi galma utuu hin ga'iin qeerroon illee dhagaa darbachuun niisu isin durallee dhaabachuun niisu eessallee dhaabachuun niisu dhimmi sun jiraannaan dhimmi sun hiikamnaanii jaarsummaa tokko hin barbaadu. Nuduunus dhaloonni dhoksaa baasu jira. Kanaafuu wantoonni nurratti geggeeffamaa jiru waan addaati. Kaleessa hojii gaarii hojjettaniitu. Obbo Baqqala maaliif raftan maaf dagattan uummanni Oromoo isin dhaggeeffachaa ture. Uummati Wallaggaaf uummati dhiyaa isin hin dhibu. Yeroo walaanni nurratti duulamu. Yeroo alseerummaan geggeeffamu. Yeroo manni namaa cabu. Yeroo suuqiin namaa cabu. Yeroo abbootiin garmalee du'ani. Ibsa baasuun isin irraan turre maaf dagattan. Hamma kanatti qabsoon keessan hamma iddoo argattanitti jara geggeessaa hojii waan walii galtaniif dhimmi uummataa isin hin dhibu komii isin irraa qabna. ዶክተር አብይ ማል ጀደኒ አድዋን ለማን ትተን ነው ኑን ጀደኒ ምን ማለት ነው? ወዳስት ምን አድዋ ከን ኦሮሞዳ ሴና ሳን ኢራ ከው በርባዳኒ ኒቤና ዋይ ኩሻይት ሲቪላይዜሽን ሲዳ አክሱም አከኒታይ ነምቤ ከኪታባ የታሪክ ኖታና የውግና ድርሰቶች እየዱ ዱብሴን ጅራን achi keessatti waan ibsame dhugaadhanni hundee qaroomina kuushii achiyyuu miti nuubiyaan iyyuu qarooma kuushii har'a garuu Oromoon Adwaa kileemii gochuu danda'a Tigraayin kileemii gochuu dandeenyaa nuun maaliif nu goomsitu
Adwaa Tigraay keessa naannoo Tigraay saba afaan isaa qabu, saba aadaa mataa kan isaa qabu turre jira. Maybe in the long past lafa Oromoo lafa Kuushii ta'uu danda'a. Har'a garuu miti. Saba of danda'eetu jira. Adwaan lamaan tateen ማለት እኮ ምን ለመምታት እንደሆነ እናውቃለን። ምን ለማለት እንደሆነ maali yoo jettani kanaan dura jiila qabna. Tafarii bantii akkanatti uf dura kaanii booda ajjeesan. Goobanaani Oromoo cabsanii goobanaa geessanii ankobaritti ani quba isaa nyaatee du'e. Seenaa dubbisa. Dookter Lammaa Magarsaa Itoophiyaawwinnat suus na godhan. Summii dhamoo suusiidha Itoophiyummaan Oromoodhaaf. Yes. Ani namootaani lakkii summiidha jedhanii naan lakkii suus na washish na godhan naani maraataniiru hin jedheenan nama samuunsaa sirri Oromoo ta'ee obbo Lammaa Magarsaadha seenaa impaayera kanaa ni beeka dhee mana amanan. Tarii immoo hin beekan yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a beeku jedheen amana. Akkamiin suusii ta'uu danda'a? Is it diplomatic approach? Haasaa dippiloomaasiitii jedheen shakkee ture. Dhaloota ola deemaa dargaggoota goggorsuudhaaf jecha isaan fayyadamanidha. Summiidha malee suusii ta'uu hin danda'u. Yes. Isin immoo warri baranne jettan histirii biyya faranjii histirii biyya arabaa guurtanii dimokiraasii anuun hin jayina nuti abbaa dimokiraasiiti haadha dimokiraasiiti. Keessatti salphanne keessatti maqaa dhuunfaatiif maqaa sabaa dhabne keessatti arrabsamne impaayera Itoophiyaa yeroo seen Oromoof gaarii taate tokkollee hin jiru. Addunyaa maraa kan barsiise nuyi Ateens Girik ummata kuushirraa fudhatteeti har'a biyya addunyaatti tokkoffaan argatte. Sila kanaaf keenya masaanoonti keenya masaanuun keenya kara guddinaa nu oowwanii nu quursanii duubatti nu hambisanii eegee nu go'an. Ameerikaan illee nurraa ergifattee ta'een gadda hoggaa 200 dura isiin kolonii jala jirti kolonii Ingiliz jala jirti. Nurraa uftee waraabbattee galtee isaan bulchitee har'a addunyaa akkana gootee ashkarakkaraa jirti. Egaa isin achi taa'uun keessan bichaanii achi taa'uun keessan gizee baay'ee jarri isin amma iddoo qabattanii taayitaa qabattanii hin mugdu sin raftu sin gabbattu sin gammaddu sin nuti sin gammannaa. Jarri immoo sa'aatii 24 hin rafanii hamma isin achi abamsiisanitti hamma Oromoo deebisanii garboomsanitti hamma qabeenya Oromoo to'atanitti sa'aatii 24 hin rafanii waan isaan gochaa jiran kunoo isinuu argaa jirtu. Miila keenya dakaa ol muraa jiru, mataa keenya gubbaa gadi muraa jiru. Amma immoo siqanii handhuura keenyatti galanii handhuura keenya immoo keessaa ibidda bobeessaa jiru. Tarii Oromoon Itoophiyaa bifa haaraatiin yoo seen ijaaramte hin morma jedhee namanuun hin mormu. Garuu akka amma seen jirtutti the approach is to maintain the old empire, the sick man of the horn. Isa warri Turkiidha the sick man of Europe jedhanii Ottoman Turkish Empireedhaan the sick man of the horn maaliif suphuuf adeemta Jawaar Mohammad? Why? Maaliifi? It should be dismantled. Yes. Diigamee bifa haaraatiin ijaaramuu qaban jedha empire Itoophiyaa diigamee bifa haaraatiin. If and if yoo seen mirga Oromoo kabajite shirri garuu ummata Oromoo dhiyaatii baan gargar qooduuf karaa mootummaa miidiyaa garaagaraatiin hojjetamaa jiru nurraa dhaabbatu. Maali bira jirta Lammaa bira jirta Abiyyi bira jirta yeroo biraa gwaad isin hiriyaadha. Hiriyaan jaalallee waan fe'e wal gorsa. Yogguma Finfinneen an Oromooti jea murteessaa lafti samiin gada jiguu lafti mee baqa gooye kanneen. Finfinnee Oromootti kennaa. Dookter Abiyyi Ahmed maaliif Finfinnee Oromootti hin laanne? Maaliif Adwaa nu gaafatu? To divert the issue. Oromoo asii gama ilaaliin jechuudha. Gama sana ilaalii kana dhiisiti. Magaalaa kana gaafa dhufanii daawwannaa godhanii barsiisaa miliyoon ol jirraa jedhama gaaffii gaafate.
waa'ee 45 waa'ee afaan Oromoo waan shishifii kana dhiisii ganaa gaanfa Afrikaa bulchinaa jedhanii akkamittiin ta'uu danda'a gaanfa Afrikaa Oromoon mana seeyyuun sirreeffanne. Let us first arrange our home. Mana keenya jalqabaa sirreeffannu sana booda biyya ollaatiif ta'uu dandeenya. Sidaamoon zoonii tokkitti nennaa har'a referendamii gaafattu zoonii 22 taanee wanni nuti referenduma baanee jaruma akka guyyaa fira halkan bineensa ta'ee nu nyaatu kana yoo addaan galle maaluma ta'aa lafti baqaqamoo hin jiru. Jalqaba ishuu Oromoo haasa'uun nurra jira. Itis jecha faranjii tokkoon isinii kaasa. Kana isaan kun wallaalanii jechuu qomitan. Yeroo kana kaasuu jarri asirra jiran kun hundillee ni beeku. Ben Johnson jedhama. It is such a high a time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases. Waiting kun yeroo namni hundumtuu dafii mana isaa barandaa mana isaa jala dhaabatee waan isatti fakkaate sirba yoo ta'e faarfannaa yoo fakkaate faarfatuu yookaan sirbuudha. Mana namaa jala waa'ee Horn of Africa waa'ee maalii it is very stretching baay'ee waan fagoo waan hiixataa Oromoo dogoggorsuudhaa fi siistama fayyadamamaa jirudha siistamni kun. Maaliif jennaan chaartara AU yookiin the former OAU 1964 magaalaa Kaayirootti murteeffamee ni beeknaaniin maal jedhanii murteessanii we maintain respect the colonial boundary jedhan. Oromoon Keeniyaa keessa jira moo hin jiru? Moyyaalee Keeniyaatii hanga Naayiroobitti naannoo kiiloomeetirii 500 Oromoo duwwaa jira Oromoo Booranaa. Ofitti dabaluu dandeenya ree? We can't. Tanzaaniyaa keessa Oromoon jiraachuu danda'a? Jiraan. Ugaandaa ni jiruun warri tiksee jedhaman. Jara sana kileemii gochuu dandeenya irra? How on earth? Akkamitti? Hin dandeenyu. Wantoota jirantu nu daangeessachuudha. Gaanfa Afrikaa bulchinaa maaloodha? This is an illusion. Wantoota abjuu natti fakkaatan. Mee kottaa Oromiyaa cimsaatii yeroo sana Oromoo Amaaraafis warra kibbaa wajjin wal taanee Itoophiyaa haaraa ijaaruu yeroo kana dandeenya jedheen amanaan. Lafti Oromiyaa kiiloomeetirii 6,000 har'a 4,000 harka jirti ree kunoo gaaraa gadi rukutanii dakaa ol rukutanii asii as rukutu. Hino gongolu. Kuni jirra jennaa nuti miliyoonii 50 ofiin jenna miliyoonii 5 ennaa nuti taphattu. Jirra amma nuti addunyaan nuti kolfamoon kolfu kan. Kanaafuu addunyaan nuti kolfisiisinaan kanaan dura nuti kolfanuu hingaa. Daangaa keenyas nu kabachiisa. Daangaan keenya kabajamuu qaba. Nuti hiyyeessa siyaasatii miti abbaa biyya kanaati. Abbaa adeemsa jechooleen maal akka ta'e nama hubatudha. Kana irrattis otoo of sirreessine. Oromummaa keenya irtaa kennuu hin qabnu. Irtaan kennina Oromummaa. Irtaan ta'u Oromummaan. Irtaan ta'u. Abadan irtaan ta'u. Diqaalomuu hin barbaannu. Oromoon Oromoodha. Biyyi keenya aadaa qabna. Itti dhalanne waaqan nuu kenne irratti nu uume. Garuu warra kaan bilisa baafnee ol qabnee boqoo ol qabnee kaanee wanni isa qeedhaan buqqisu ofirraa dhoowwinuu sodaannu hin jiru waan ta'eef hin obsaa sabni Oromoo beekamaadha. Obsa gaafa fixe garuu miiginis hin deebisu, snaayipariin hin deebisu, taankiin hin deebisu, hoomaa waraanaa abbaa fedhe hin deebisu waan ta'eef kana sirriitti akka nu beektan ofirraa dhoowwuu ofirraa deebisuu hin dandeenya kana jala murree isinitti himnaa jechuudha. Gaasuyyee jijjiiruun ittoo mi'eessu. Jijjiirama hundeetii kan nuti barbaannu hundee sammuu eenyummaa amantummaa ijjannoo quuqama kan kanaan wajji wal qabate jijjiirama hundaa'ee abbaa biyyummaadhaan qabsaa'uudha kan nuti barbaannu. Dibaa miti kan barbaannu suphaa miti kan barbaannu. Suphaan nuun ta'u suphaan jijjiirama dhugaa eenyu akka ta'e hin beekna waan taateef si ajaa'iba dhugaan sitti hima. Wagganaa kantiibaa magaala keenyatti isaan kun natti fakkaata. Ittaanaa kantiibaa qeerroo totoo goommaa gubduu duutee gumaan qabdu jedhe dilallaatti walitti nu qabe.
har'ammoo na bulchaa. Na bulchaar naa liqinfamuu dide qawwees narraa fudhatan waggaa 70tti xollaa ittis na erguuf murteessan anaaduut muudama kooti seenadhaan irraa hafee immoo addi silaa si fuuldurattuu fardaa nu taala ganaa nu taalchisa. Abdii qeerroo qabna waan taateef hin mo'anna abdiin qeerroo Oromoo jira waan taateef. Isin maa iksiftu Oromoo wannumti isin iksiftaniif maali galii qoti jechaaf moo galii gabbari jechaaf moo jarra ufanii karaa kennaaf jechaa moo isinumarraayyuu hormaa qabna nuti kanaafuu uf sirreessaan jaa nurraa dhaabbatu baqa hingaa nuun kana booddee dubartoonni Oromoo taane utuu jirru biddeena gaddaa nyaannu nurraa dhaabbatu baqa inyaannu biddeena gaddaan barbaannu kana booddee ijoolleen keenya du'aa geessu ijoolleen keenya ifattaa baatu maaliif nu fixxu tara maaliif nutti qayyaramtu. Seenaan nama gaafata waggantoonni keenya haa xiyyeeffatan hin jaalannaa qabsoon deemaa turan gaarii ture ammas ijjannoo isaanii hin jijjiirinii innaas sana dhaqan sanan fakkaatinii innaas garagaran kanan fakkaatinii ijjannoo isaanii haa sirreessanii. Kan jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoo mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu ture. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu fe'anii haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenyaa ijaarrachuu barbaanna. Taaktikiin isaan Oromoo ittiin cabsaa turan durattu meeshaa haaraa biyya faranjiiti guurratanii fidanii ittiin rukutaniiti an Oromoo garboomsan malee Oromoon takka harka kennatee hin beeku. Keenya eeboo lola jarri madaafan lolu jarri marfiin lolu akkanatti nu cabsanii an nu garboomsan hoggaa 150 isaan hidhannoo haaraa fidu yoo moofaa nuti eeboo keenya fi wantaa keenya qabannee itti qajeellu isaan halaala ta'anii dullaa hattuutiin okatanii nama keenya fixu goota keenya fixu nuti gin itti qajeelle xumna akkasitti umaa turu. Ummata kana kan salphise ummata kana akka inni buqqa'u akka inni dararamu kan godhe hidhannoo dhabuu isaati. Achi ol nutti hin baqatu ture ofirraa faccisa malee utuu hidhannoo qabaate. Kan keenya garuu ulee inni qabatee ittiin harree oofee gabaa dhufu. Meeshaa qara qabu waan akka cuubee kan inni qabatu ittiin bineensa illee yoo argate adamsees kan inni nyaatu. Muratas kan inni ittiin nyaatu irraa hiikanii ummata kana salphisaa ummata kana burjaajessaa ummata kana buqqisaa jiru ammayyuu. Lammaffaa namni keenya booyyee miti karkarroo miti addunyaatti illee araawitiin mabtiin isaa eegama akka addunyaatti araawitiin tokko seera malee hin du'u araawitiin bosona keessa jiru yookiin beelanni bosona keessa jiru bineensi bosona keessa qamalees jaldeessi mi'aan namaa nyaattu illee seera malee hin duutu nuti manuun keenyatti kunoo halkanii guyyaa boo ageenya Oromoon ajjeese mirga akkanaa argate waan jedhanii nageenya. Oromoon bakkee akkanaatti ammi kun uume Oromoon bakkee akkanaatti awwaala abe Oromoon bakkee akkanaatti reenfasaa sareen nyaatee naa jedhan nuti asitti bakka biddeenumti nuti nyaannu homaa nutti hin fakkaatus jireenya keenyas homaa hin beeknu jecha. Kanaafuu kuni eessa jirtu Finfinnee uummatoo teessan kunoo hanachiisin fattashanii abanii isinitti ka'an Finfinnee bakkuma isin raftan sanaayyuu maaliif raftuu? Maa raftuu? Doktara Abiyyi akka inni filatamu eeguu isaa fi foddaa televezyiinii jala bulle filatamee bee maaliif fuula isaa nurraa galagashee Oromoo miniinne maaliif maaf nurraa
gashate ijoollee keenya nu jalaa fixa. Erga waan Oromoodha jedhee ol ba'eef ani isinii dhaabbadheera erga jedhee. Maaliif ijoolleen keenya umurii waggaa 12 maaliif nu jalaa duuti? Ilmaan Kuushii paartii tokko uuma. Ilmaan Seemii paartii tokko uuma. Ilmaan Dabuubi Omotekii fi Naayilotekii paartii tokko uuma. Jarri waan qaban qabatanii dorgomanii walamoon. Jarri kun sadee. Kanaan achitti zalaalamiin nuti haati keenya boo'aa turte amma niitiin keenya boo'aa turte boru intalli keenya boo'aa turti akkanumatti biyya boo'aa qe'ee boo'aa taana qe'ee saamichaa taana hadaraa keessan kana yoo kuni kana ta'uu baate immoo riferendamii an har'aan jammare si gaafadhe itti naami jarat. Waraana isaanii warra gubbasii gadi nutti erga yoo ta'e waliin makanii nutti ergaa jiru. Wanti waliin isaanii hin beekamne makalaakaa jedhee komaandii poostii jedhee waliin makee nutti erga. Warra afaan isaanii hin beekne warra gurri isaanii jecha keenya hin dhageenye achi gadi nutti erga gubbas taa'e maaliif ijoollee keenya nu jalatti fixu? Ijoolleen keenya tokko hamminaan wanta hiriira ba'anii qaban kashalabbees miti saamtuus miti hattuus miti. Ijoollee bilisummaaf qabsoofnu qabna nu. Ijoollee bilisummaaf qabsooftu, ijoollee mirga isheef qabsooftu, ijoollee mirga uummata Oromoof qabsooftu deenyee qabna malee kashalabbeef hattuu deenyee hin qabnu nu dubartoonni Oromoo. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan ittiin beekuu qabdan. Nuti duraanis Oromoodha. Bitti teenya Oromiyaadha. Ijoolleen keenya warri bosona keessa jiranii gadamee keessa keenya keessaa warra ba'anidha. Warra nuun ji'a 9 garaatti baannee nu keessaa ba'anti bosona keessa jira malee ergifama biyya ormaatii dhufanii bosona keessa hin jiran. Maaliif hiikkatu? Maaliif meeshaan haa hiikkatu jedhee maaliif irratti labsii labsa gad deebisee obbo Lammaan inni dhugumaan Oromoodhaayi? Isumayyuu qoradhaa ol deebi'aati. Namooti amma abbaa gadaa ta'anis jaarsolee bildaa ta'anis dabballee OPDOti. Akkasuma miti. Eenyuun dhageenya gaa? Eenyuutu dhageenya? Namni nuun duukaa deemne jennu nu fudhatee galaanatti nu naquu deemaa jira. Eenyuun dhaggeeffan? Namooti kun dhugaadhaaf dubbatu ta'e dhugaadhaaf akka gadaa kaleessaa sanatti yoo hojjetu ta'e qeerroon kun hundumtuu dhaga'uudhaaf qophiidha. Isa kana sirreessaa ittiin jedhaanii yoo isaanis hin dhaga'anii jechaan. Hundi keessan kan beektanii waamichi Dr. Abiy Ahmed godhanii mormitoota hundumaa akka isaan galan dirree dimokiraasii bal'isne irraa jedhan. Which is very good. Namoonni kaan guyyaa lama isaanii fudhannee fiigaa dhufanii shaantaa fuudhanii gaafa isaan fiigaa dhufanii addi bilisummaa Oromoodhaaf sardi paartii gaafateeni. Oromoo ta'ee deeggaraa dhaaba sanaa ta'uu Oromoo aktiivistoota dabalatee hin mormaniin miidiyaa hordofaa jirra waan ta'eef maal jedhanii maal barbaaddiseen immoo hin galtuu jedhame. Yeroo kana dhaabii qeeqamuu deeggartoota isaatiif miseensa isaatiin qeeqamuu irraa dhee ariitiidhaan dhufee araaratti galame. From the start walta'iinsi godhame suni haala saffisaa keessatti godhame. Oromoon immoo maal jedhaa qacarrii hin hilinii qacarii hilii wulii tolfadhu boodallee ilaalcha godheedha. Addi bilisummaa Oromoo utuu qacarrii hin sirreeffatin jarjattiidhaan akka inni manatti galu taasifameen. Kaleessa miidiyaadhaan walii galuu har'a molola nurratti geggeessaa jiru. Kanaafuu waliigalteen isaanii soba ta'uusaa uummanni Oromoo kana beekuutu irra jiraata. Uummata waraana keenya bukkee haa dhaabbannu. Ejjennoon asirratti himna. Hin dhumna. Lafa kanarraa dhumna. Lafa duwwaa bulchanii malee waraana kee asiin waliigaltee uumaa asiin waraana geggeessuun soba. Soba. Siyaasi sobaatiin geggeeffamuun hafeera. Siyaasa sobaatiin
geggeeffamuun sobamuun nugaa dandeenya hin baanu dadhabneera qoleen keenya dadhabeera dandeenya soban baanu dhugaadhaan nama hojjetuma bukkee dhaabbanna. Ijoolleen keenya warri caakkaa keessatti rakkatanii umurii isaanii dirresi warri rakkatan gadi ba'anii obbolaa isaanii taa dabalaman kunoo guutanii jiru. Obbolaa isaanii taa dabalaman obbolaa isaanii wajjiniin haa qassaan rakkina keenya nuuf haa hiikan. Du'aatii armooliin keenya obbolaan keenya laga sanatti dhumanii utuu adda bilisummaa Oromoo achi jirateeti hin dhuman turan ijoolleen keenya maatiin keenya. Hin dhumani warra hergama isaanii nurraa qabantu warra hergama Oromoo qabantu erga warra Oromoo irrattis kaleessa dheengadda shira isaanii xaxaa turantu dhaqee achi dhaabatee nuuf iccisiisaa jira malee utuu adda bilisummaa Oromooti caakkaa keessaa bahee dhaabatee nuuf falmete qabeenyi keenyas hin gubatu ijoolleen keenyas nu jalatti hin dhumtu dubartiin deessee lafa bultu hin dhabdu. Oromoo warri misguided ta'an maaliif hin hiikkatanii karaa nagaa wayyaa bara samuudhaan hojjetanii nuun jedhan bara 1983 yookiin 91 bara addi bilisummaa Oromoo chaartarii keessa jiru Oromoon samuudhaan hojjetaa ture deemaa ture hin didame gaafa dhugaan keenya jallate nu bira gore gaafa sana waggaa 27 teenye kanaaf samuudhaan hojjenna yerootti samuun hojjetanidha qawweeni faashinii booddettafaadha nuun jedhanii nummoo qawweedhaan buqqaa jirra. Kaleessa torban lamatti likkiitti gashina jedhani deebi'anii ammoo nageenya uumneerra jedhani nun sossobinaa uummanni kun uummata beekaadha akka laaltan miti uummanni kun uummata jabaadha. Obbo Baqqaleenis mana hidhaatii kanan dumaanuuf jedhanii dararamanii abidda boba'u keessas darbanii rakkina kana hundumaa keessas darbanii ifa ba'anii ifatti ba'anii isiniyyuu hin teessanii isiniyyuu dhiiftanii teessanii obbo Baqqalee. Isinun teessanii isin iyyuu uummata Oromoof iddoo bu'aa waan jirtan natti hin fakkaatu dogoggortaniitu maali nuti har'allee jechaadha kan inni qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaa nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jechaadha. Silas hin jirru nun sobinaa dhugaadha taanaan nagaan barbaanna nu sobuu dhuftanii waan urkaa buusuuf waraana Oromoo irratti waraana adda bilisummaa Oromoo irratti waa yaaltan taanaan hin milkooftani. Amid this condition, how could you say that the OLF army should disarm? Disarmii gochuu qaba kamiin jettarree garma impaayera Itoophiyaatti gaafa dhumnu humnoota siyaasaa Itoophiyaa jira. Gama Oromootiin humnoota Oromoo jira. Isaan iyyuu tokkummaa uumanii nama paartii lama sadiitti gadi hin deebineen achi impaayeriitti warri impaayericha leellisanii ji'oogiraafik federalizimii isa jedhamu nurratti hundeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jiru. Dookumentii dargiin hojjete baasanii nurratti lallabaa jiru miidiyaa isaati jedhamuun. Oromoon asii du'aa jira, ajjeefamaa jira, miidiyaan dubbatuuf hin dhabame. Waraanni nurraa ka'u. Waraanni mootummaadhaa aalseerummaa gaggeessaadha nurraa ka'u. Kanaaf biyya teenya ni ijaarranna namni tokko qofti nama ni ijaaru sammuu qeerrootii fi sammuun gartee warreen jajjaboon qeerroo dura jiranis wal geenyee biyya teenya ijaaruudhaaf baay'een fedhii qaba. Bilisummaan ananii nama beeku dhugaa. Bilisummaan ananii nama beeku dhugaa. Bilisummaa barbaanna nuti hin seennu mukaa jenna. Qabeenya keenyarraa agamnee bar ilmaan keenya osoo jirruu dhumanii
qabeenyi keenya gabayaa gaarii argachuu dadhabee bara 65 umrii tiyya keessatti maallaqaan wal arguu dadhabuun gabrummaa nurra jirtu malee qotachuu dhabneetii miti. Gabrummaan haa buqqaatu. Gabrummaan haa buqqaatu. Gabrummaan haa buqqaatu. Ha Oromiyaaf hin taane haa badu. Ha Oromiyaaf hin taane haa badu. Oromiyaan haa misoomtu. Oromiyaan haa misoomtu.